اللي نوي أبو أمنو دوي مكان كيدا كوا كجدما نو دابت اللي بورانا اللي pastoral girls education association جدامورا دمنه جيلتنا ورقة هنولة bagwa kina gak masih asih sangga jeju angkasumas warga fulle gadaan taiba takayoti tapupa gabbinati jechu dumne akkasumas dubartooten taaboti gada awanten tasadenitu tagada war kenu tawar fulle fi umat qabanne dumne maan jennaan ammalle dubartootitun gae nisan sir gada keessa qaban waan guddo jechu elellechuun waan guddo mooran birat elelle maqaan dabbat kenna dubartootan irra fudhatame jechu elellechuun mooran birat maqa kabaja kaborani dubartoota yaame jechu maqa kabaja jechuun magarsiifti elelleen tokkofa tokkummaa wajjat dubartiin tokkummaa wajjat ammallee ciminni garsiif dubartiin sun gada tan sadeen gada sagandi sadeen keessatti gada tan keeyyoo yaat yoo cuf galmi jaaran yoo cuf namni fidan finni fidan maatii fidan ciminni garsiif elelleen tokkummaa garsiif elelleen jaalal garsiif elelleechuun gada keessatti lafee duddaa jechuudha kanaaf dubartootaan sirni gadaa jisa gangeettan keessatti ga'ee isaan qaban xiyyeeffannaa kennanii fi galateeffachuu dhumne gumaatan dhumnee fi jirra gumaatiin dhumneen kan fakkaata tokko kun firaashii akkuma argitan firaashii filnee fi dhumnee jirra haalammaffaa kennamsa haalammaffaa garbisaar wayaa isaan uyyifatan dubartoota ennaa finnee jirra akkasumas dubartiin tun dadhabbii guddoo qabdi yeroo aduu akka isaan aduutiin qobatan yeroo bokkaa akka isaan bokkattiin qobatan ila kana disaabarra hojjachiifne bifa addaatiin qabannee fi dhumnee jirra warri cufaayin kennina dubartoota jechuudha kennee jirra kun immoo kennamsa addaati kennamsaan isaan qofa banatee laallataa jechuudha kanaaf dubartoota henna kabaj guddaan guddoo san jaalanna warri gooroo xumuurellee bagu waaqi nagaan isaan xumuursise warri itti yaa'ullee gadaan taquufa gabbinnaati akkum kalee dubartoota cufaa bakku buutanii lafa dudda taatanii gadateen kaayoon gammachuu quufan nuufita nagaan gooroo nu marmaaraa jenneetiin as dhumne oraa bulaa deebana. Ayya maqaan keessaa adde soraareeroo naan jedhani kan dhufe Kanaada gad dhufe sababuun jiltanaati jilguddoo qoranni qaban kabaalli wal harka fuudhis 72 kan uummata waliin gammachuu taniin qoodadhaa jedheetiin itti yaadetiin dhufe akkuma itti yaadetiin dhufnaa taatee guddoo gammanne uummati keenni uummati Oromoo kutaan 11 inamne uummati Itoophiyaa kaaba kibba inafne akkasumas kaab keenyatti uummati Oromoo Booranaa kajiru inafne daangaa nu jidduu jiru daangaa mootummaa malee uummataatiin iti kanaafuu uummati keenya cufti nu gara feeni jiraannu anam fakkeenya biyya la jira warri keenyaa rindu warri Itoophiyaa hindu Booranni ammoo abbaan isaa kagadaa tokko malee ka keenya jirulleen gadaa dhibiin qab Itoophiyaa jirulleen gadaa dhibiin qab gadaan ta'en tokko kanaafuu anilleen gadaa nan qabta waan taateef gadaa tanirratti hirmaannetiin jirra ammoo deebinee akka dhaabbat keenya elelleetti adillee miseensi elelleeti dubartooteen ta'e elellee tagadaa kan keessatti qooda akka fudhatan bu'aa bahii hedduu dabarsan nulleen sirni gadaa kana wal harka fuudhisa kan sababeeffanne isaanillee agammachiifnuti isaanillee galatoomaa jennuuti warra gadoom fixatee har'a baalli kennelleen galatoomaa bu'aa bahii dadhabbii aadaa tana asanasiin geettan isan galateeffannaa jennaani warra gadaa fuudhullee akkasumatti kabajaan badhaas kenninee fi akka isaan gadateen nu jabeessanii waan gooroon isaan irra'een cufayyuu nu tolchaniitiin akka isaan gadaa tana warri isaanii taanutti nagayaan dabarsan hawwii qabnaa fi ammallee akkasuma akka isaan jabeessaniitiin adu'aadan ta'e noonni tokko namne isaan jabeessaniitiin fuula silaga uumalteen gaan kabajaan isaan gaafanna kanaaf dhumne guddoo gammanne keessuma Booraan Sabbogoonaa argee jidduu dhaabbadhee dubbachuu kiyyaa hedduu gammada lafaan hin jirtunitti ireen akkana tun hin argamtu iree tan namni cuftiin argatarra ammoo iree tan argadhee isan jidduu dhaabbadhee dubbachuu kiyyaa guddoo gammad ammallee isanirra dhalachuu kiyyaa guddoo gammada akka malee gammadee galatooma
أما وني وري بدأس خنكنو جرو إللين تون تاي جارمتين دبرتوتا في جارم دبرتوت قاموا دان ججبيسوف أمون وني نخايف فنيت غران دفنيت نور خنا بدأس خنكنو بربانة في دبرتوتي غداتونيني أكم جتشو جرو غداني بوابايد دوك أبدي وان كان كيسان نمي تدبي قدوك أبو دبرتوت جو خرا خنشوف فلا هردار مبولاني بوراج بولاني إفتاناج بولان خلاف مران خنشوفا دبرتوتي من أرماجارون غارغلو توك غراك أباتي توك أركاك أباتي توك منجارا غارغل خان كيسا بواباي خان نمي وجاتي نمي وان ججبدو خان وجاتي غداتا ميل كيسي توكو فان دبرتيچو دبرتين تون هر بداس أركاچو مالتي مان جنان دبرتي وان دابنيف أسوسيشنين كونين دبرتي ججبيسو وان تاتيف دبرتين تون أمو بأيف وان إدو بأغدو تدبرتلين تأمر كاكاو تأمو تدفتليني بأتنا تسيغتيچو تناف غداتا نمي وان كان قدو أجات ورد إيراج آلا نمي وان كان قدو أجات ملكيسي دبرتوت جنتيني أر دبرتوت أرى بالي خنيت تغداتنا بواباي تنشوف هيد دبرتي بوجار آتين باتيتين بارد بالي تنكني توف بدأسان دومنيچو تأمل أمو فوداتو ججبيسوف أك ورلين أكو مكارا أكو ور دبري أو دويني فاتينو غرتي غداتنا بكانكا وفي تنالي تناف نيجو ورخان ججبيسوف تناف نوامو واقساني خدنا واقسان ججبيسينا دامسي خين قدان آدا ججبيسا آدا نمالي نوني نمامل كيسا واقي قدان إسان مل كيسينا واقسان ججبيسينا أكسان نفولا يادان تنا چيتاي رنچي من فراش إساني في النجرة أكا دوف بوكان إساني دوم نجتلا إساني في النجرة موچا كيسان قوباتان غربسار إساني في النجرة أما اللوان مستيري قابدو وان إسان كوبا وين جتن كنا دبرتوتي دوسا قبدي سوبيخا دوسيني وان دوسا سوني سانكوفا ترغا كنا في غلطوما واقي قداني سوالين جراتو واقي سميل كيسو تقار دبرتا واقي ساني غلط غلچو تام دوفتا واقي ججبيسي كورو سمر مارسوتي اور ابولا ديبانا يورا ابولا ديبانا غلطوما وانتو كخدنا يو دو غرتي نمي وانا داخل الرتاتا تميديا رمولة خنا مشتي بخورديرا كو خنا فودو برتوت نلقى جاي نشي قدوان تادي فكنا أفنو أنا ما بقى قدا شوف أيو بوتي قدا تنشوف أيو ميديا رفول لسانين بخيار أمو هاد منا بقى دا نرجع تنافو أماشي وننو خبجة أنا بقى دا لقى فنو أك هاتي ماني سالن خبجة وان قبضو في آدمان إساقو هدون تايري ندم مكالاتا يا خنان قد أتنمي جاي أدد قبو إسان اللي نكون دبرتوت بياتا مولتانيتين وري إجري دالة تولين دالوتي بريلة وربارتان أكنو تلشان خبجة نسنجافا ما جنان سرن قدا خيزات جاين إللي تو مانك تاتل أكيسان قباني نور رمبين اللي برسيسان خبجة نسنجافنا جاين دبرتي أما دبرتين دبنا كده dadhabbii guddoo isin qabdan ijoollee tan isan gammachuu gariitti dhuftan ijoollee tan isan gammachuu gariitti dhuftan yoo gariitti dhuftan kan nami sila nami gariitti dhufu haqaraa keetti dhufan beeku ufi mimmiidhaase gagabbatee jira amma ijoolleen tan tuftiin haalu wanni isa akkan haalachiisuun cufti ta'e hojii isii takkan dadhabsiiftu asiin qubatti waa jaarti quncee guduunfiti waan kan cufin jaarti sira jaarti waan kan cufin jaarti dadhabbiin taan qaaquma qaxxee akka hojiin aduu nama qaxxiin beektanii wanna kan ijoollee tan cufu gurraatteessiti tun cufti dadhabbiin isiiti hojiin isii tun cufti hojii ulfaattu fuula cufammaan ijaarti gaheen dadhabbii isii cuftita yoo jaarti kaan ilmeen umdalti taaniin hoosifti dadhabbiin numham qabdi ilmaan qara jabeeffattee ilmaan tan irra qabdulleen hin jirtu akka duriilee namillee gargaarsi namallee nama baay'atee hin jiru gaheen hojii isii tana fakkaatti. Amma rigisa cufaa yoo lumajji am sa'aatii jila tan faatte nyaata dhugaatii gara fiitu jiru nyaatan achiin keessummaa achiin warri jil qaba gar jila kaan deeman achiin keessummaa firra geessan sagalee iyyuu sooratan amma nama kan laala nama qabeen qabuutu iyyuu jiran maan jennaan dadhabbi amma on kanamma arda kanamma ammu keessa godaana nammallee oyyuu torbaan tokkoon iyyuu godaanan yoo godaanan kan ammallee manjaaran warri gisa cufamaan jila godaana manjaara tanaafu dadhabbii guddoo qaban dadhabbii isaanii talle akkas beekan akkuma dubartootii ta'e nam dhuftee hedduu miidiyaa irraa kabbootii gadaallee gadhiisanii warraallee dabarsanii gadhiisanii
Agadii sanii jedhanii wanni nu dhaamannu abbaa gadaatiin wanni nu dhaamannu gadaa kanallee wanni nu dhaamannu dhaabbatii keenya dubartoota jajjabeessuuf barnoota dubartoota irratti keessattuu dubartiin teen akkisiin barattu akkisiin uf beektu barattee gadaa sii jabeessitee aadaa sii jabeessitee uummati sii jabeessitee akkisiin gisachuuf mankee taa'u qofa don ta'iin baatee biyyallee bulchuu dandeettu akkisiin dubartii ittaantullee barsiisuu dandeettu. Waan kana irratti xiyyeeffate hojjetaa dhaabbatee kenna. Kanaaf gaa'ii kulleen barannoo dubartoota irratti cimsee achi nu yaaduti. Dubartiin barumsi jalqabu qofa don ta'in immoo akkisiin barattee fiixan baafattullee jajjabeessaniiti. Waan woolee sun irratti dadhabbiin sun akka guddoo karaa liiban kan yoo deeman amma fadhan yoo dhaltiin teettu dhiig lafan nannaqaa deemu. Gisee sun namni agisii dadhabbii qabin jiru namni dhiiraa inuma yaa isiin hin dhali ijaarsi manaa maleelle yoo dhalteellee yoo silleen ta'e akkisan tokko kabaja kanaan dhuftaniiniti kanallee ulfaadha kaallee itti muudara.